Error Studio. Oke, Ashama Galatomada Taisuma Lava Ana Error Kanin isinda wachi suda Innahuni Lagen Waladi Techada Lagen Waladi Hala Kana Fakatani Kazmati Lagen Kana Katatiga Duran Bishanin guutamanii kan deemanidha jechaadha. Haala jijjiirama qilleensa irraa kan ka'e bishaan hanga dura kan qabu miti jechaadha. Akkasumatti laga kanarraa yeroo ol baanee gaafa gaara kanarraa yeroo ol baanu ishii gaara kun jechuudha. Baay'ee namatti tola. Akkamittis baay'ee ol ka'iinsa hamma ta'e tokko ni qaba. Akkamatti mukkeen adda addaa of keessaa kan qabudha jechaadha. Akkasuma gaara kunillee ganduma walaadii kana keessatti argama. Gandoo barraa gubbatti kan argamudha jechaadha. Akkasumatti gaarreen walaadii kana keessatti karaa gara gandarra hoolitiin gaafa laallu gaara kun garaagarummaa baay'ee kan qabanidha jechaadha. Fakkeenyaaf yoon kan isin agarsiisu ta'e akkanumatti gama kanatti yoon ilaaluu dandeessan gama kanaan gaarri jiru irra baay'eensaa akkanumatti dhagaa kan kattaadhaan kan uwwifamanidha jechaadha. Isa kana haala kanaan daawwachuu ni dandeessanii jechaadha. Haalli teessuma lafaa ganda walaadii keessatti argaman gaarreen jiran isaan kana kan fakkaatanidha jechaadha. Akkasumatti gaafa walumaa galatti teessumti lafaa gaarreewwanii fi laggeen wal qabatee irra caalatti ganda kana keessatti maaltu argama? Irra caalaansaa dhagaadhaan uwwifamanii kan argamanidha jechaadha. Akkasumatti qotee bulaan ganda kana keessa jiraatu haala kanaan lafa dhaguma kana jidduu dhagaa ofirraa walitti qaqqaba kan dalagatudha jechaadha. Inni biraa inni kunilleen daandiidha. Daandiin kunis bara 2012 akkas keessa ba'e. Innis asiin gama magaalaa Qiqqeeyyaamtutti karaa guddaa achiin dabrata kan irraa ol ba'udha. Karaa isaa dhiifamaa maqaan jalaa badee asiin Qiqqeetti kan yeroo ol ba'udha jechaadha. Kunis kana fakkaata gaa'e galatoomaa. Teessuma lafaa ana irra keessatti argamu kan biraa haaluma wal fakkaatuun qabannee kan isin dhiyaannu ta'a. Galatoomaa.